raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggari. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu hamma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Dhaggeeffattoota keenya raadiyoonii Dirree Shaggar caqasaa jirtan nageenyi keenya lafa jirtanitti isin haa ga'u. Har'a guyyaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 8 bara 2013 akka lakkoofsa warra alaatti immoo waxabajjii 15 bara 2021. Egaa sagantaa keenya har'aatiin dursinee oduuwwan gaggabaaboo isin dhageessisna. Ittaan sun sagantaa torbanitti al tokko isiniif dhiyaatu qophii isin maal jettu caqastu. Muuziqaalee gaggabaaboo ittiin bohaartan jennee abdannus gidduu gidduutti gurraan isin geenya. Haga xumura sagantaa keenyatti turtiin keechan akkan waliin ta'u isin affeerra. Keechummeechaan keechanarraa ani gurmeechaa gammachuuti. Muuziqaa ittaanu kanaanin gara oduutti isin ceesisa. Nu waraani jennee qoreen dhoqqee keessa bara baasoos binnu baraan dadhabne gubiisa jedha dura abbaan koo yoo xiiqiin dhaadatu tuttuqaan jaalatu. Naanis kan na dhibee kanuma kan waliin nu dhibe beektumaaf wallaaltu meenatti maa callisimaaf naan jettu. Falataan falaa ba'u tulluuf malkaan uumaa kadhadhu hireen kennaa rabbiiti waaqa baakee qabadhu. Gungume gaaforobu filaaltu mesaaye yaayaan abbaa koo boodiin hireena turgaaye lammacha koo. Akka mooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isin dhageechifna. Oduu kan isinitti an gurmeechaa gammachuuti. Paartiin Tokkummaa Dimokiraasii uummattoota kafaa filannoo keessaa ba'uu akka danda'u akeekkachiise. Ameerikaan nagaa biyyoota baha Afrikaa tumsuuf loltoota addaa yeroo ariifachiisaa gara Keeniyaatti erguufi jedhame. Naatoon mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatame. Mootummaan dhimma aangoo malee nageenya lammiileetiif dantaa hin qabu jedhame. Ustaaz Ahmadiin Jabal filannoo irratti dhuunfaan dorgomuuf qophii irra ture ani keessaa baheeraa jedhe. Kanneen jedhan mata dureewwanii ammoo oduu bal'inaan. Paartiin Tokkummaa Dimokiraasii uummattoota kafaa ibsa waxabajjii 4 bara 2013 baaseen boordi filannoo Itoophiyaa guyyaa riiferandamii saboota kibba dhiyaa Itoophiyaa waxabajjii 14 bara 2013 gaggeeffama jedhamee ture jijjiiruun gara qaammee tokko bara 2013tti dabarsuun fedhii uummataa giddu galeessaa akka hin godhanne ibsuudhaan murtee boordii filannoo Itoophiyaa mormeera. Paartichi mormii dhageessisuu cinaatti murteen uummataa guyyaa waxabajjii 14 bara 2013 akka taasifamuuf beellamame kan hin adeemsifamne taanaan filannoon jedhamu kana keessaa of baasuu akka danda'u akeekkachiiseera. Miseensa koree hojii raawwachiiftuu paartii Tokkummaa Dimokiraasii uummata kafaa kan ta'an obbo Taaddasaa Tarrafaa filannoon jedhamu caalaa riiferandamiin uummanni gaafachaa jiru murteessaadha jechuun boordii filannoo biyyaalessa Itoophiyaa waxabajjii 6 bara 2021 ibsuu isaanii beekuun danda'ameera. Joo Baayiden xalayaa gidduu kana koongiraasii Ameerikaa barreessaniin nageenya biyyoota baha Afrikaa tumsuuf loltoota addaa yeroo ariifachiisatti gara Keeniyaatti akka ergan beeksisaniiru. Bulchiinsi Ameerikaa armaan duraa Doonaald Tiraampiin gaggeeffamaa ture waraanni Ameerikaa Peentaagoonii fi Afriikoom Somaaliyaa irraa ka'ee gara mandhee Alshabaab bahaa fi kaaba bahaa Keeniyaa akka qubatu ajajee ture. Waraanni Ameerikaa Somaaliyaa keessatti Alshabaabiin loluun nageenya Somaaliyaa tumsaa turan lakkoofsan 650 hanga 800 akka tilmaamanis himameera. Ergamni waraana Ameerikaa gara sanitti ergamuuf jiru jeequmsa tasgabbii dhimmoota Itoophiyaa kan biyya keessaa fi biyya alaa waliin wal qabatee rakkoolee uumamuu malaniif hatattamaan tarkaanfii fudhachuu akka danda'amuuf akka ta'e ogeessi furmaata tasgabbii walitti bu'iinsaa raadiyoonii Dirree Shaggar Finfinnee irraa haasofsiise ibsaniiru.
Naannoon baha Afrikaa rakkoolee Alshabaab uumuu danda'uun dabalatee tuttuqaalee Itoophiyaan biyyoota ollaa Suudaanii fi darbees Ijiptii waliin uumaa jirtuun biyyoonnii fi dhaabbileen addunyaa adda addaa yaaddoo isaanii dhageechisuu isaanii kan yaadachiisan ogeessi kun lolawwan mootummichi Tigraay keessatti wayyaanee waliin akkasumas Oromiyaa keessatti immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin gochaa jiru qubannaa waraana Ameerikaatiif sababa ta'uu akka danda'an illee himaniiru. Alshabaab haleellaa boombii bara 2017 Somaaliyaa Moqaadishootti konkolaataa fe'iisaa irratti raawwatee ture seenaa gaanfa Afrikaa fi kan biyyattii keessatti haleellaa hammaataa lubbuu namoota 600 galaafate ture. Miseensonni hawaasa Tigraay waajjira naatoo Beeljiyeem Biraazilsitti argamu fuulduratti hiriira bahuudhaan duguuggaa sanyii fi dhiittaa mirgaa namoomaa mootummaan Itoophiyaa uummata Tigraay irratti raawwataa jiru balaaleffataniiru. Wayita kanas naatoo dabalatee dhaabbilee idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa fi tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan gaafataniiru. Dhaadannoowwan garaagaraa hiriiricha irratti dhageessanii waraanni Eertiraa, milishaan naannoo Amaaraa fi raayyaan ittisa biyyaa Tigraayitti firoottan isaanii achitti hafan irratti gochaawwan suukaneessaa raawwataa jiran hatattamaan naannawa sanii gadhiisanii akka ba'aniif gaafataniiru. Humnoonni mootummaan bobbaase kunniin gochaa isaanii jibbisiisaa kanaan daa'immanii fi dubartoota dirqisiisanii gudeedaa akka jiranii fi beela akka meeshaa waraanatti fayyadamaa jiraachuu waajjira naatoo fuulduratti wayita ibsan kallattiidhaan miidiyaalee hawaasaatiin mul'achuu isaanii Liiban Jaarsota Finfinnee irraa nu gabaase. Mootummaan Abiy Ahmed dhimmoota siyaasaa fi filannoo ittiin fedhii aangoo isaatii guuttatu malee nageenyaa fi fayyaa lammiileetiif dantaa akka hin qabaanne qaamoleen hawaasaa garaagaraa addeessan. Namoonni adda addaa raadiyoon Dirree Shaggar dubbise akka jedhanitti Abiy fi aangawoonni siyaasaa mootummaa Itoophiyaa fedhii aangootiif maraachuu isaaniitiin dhimmoota hawaasummaa uummataa dagatanii siyaasa jibbiinsaan guutame qofa irratti xiyyeeffatanii akka jiran himaniiru. Kanumaanis ittisa dhukkuba COVID irratti duulli hubannoo taasifamuu dhabamuu isaatiin uummanni lubbuudhaan galaafatamaa jira jedhaniiru. Itoophiyaatti hanga yoonatti namoonni sababa COVIDiin du'an 4250 yoo ta'an namoonni 238 ammaan kana hospitaalatti haala hammaata irratti akka argaman ragaaleen ni agarsiisu. Ustaaz Ahmadiin Jabal filannoo irratti dhuunfaan dorgomuuf qophii irra ture ani keessaa baheeraa jedhe. Magaalaa Jimmaa bakka bu'uun filannoo marsaa 6ffaa Itoophiyaatti ni gaggeeffama jedhame irratti mana marii bakka bu'oota uummataa paarlaamaaf dorgomuuf galmaa'ee turellee sababa hin beekamne uummaticha bakka bu'ee dorgomuu akka dadhabe ibsuudhaan kaleessa fuula miidiyaa hawaasaa dhuunfaa isaa irratti beeksiseera. Namoonni Ustaaz Ahmadiin itti dhiyaatan yaada raadiyoon Dirree Shaggariif qoodaniin Ustaazichi mirga amantii musliimaa falmuudhaan beekamu eegaa Abiy gara aangootti dhufee akka dur ta'uu dhabeeraa jedhan. Akka isaan jedhanitti hariiroo gama kanaan jiru irratti sagalee bilxiginnaa akka irraa hin qooddanneef jecha dursee kaadhimamtoonni bilxiginnaa akka mo'ataniif looguusaa akka ta'elleen eeraniiru. Ustaaz Ahmadiin Jabal hariiroo gaarii muummicha ministeeraa Abiy waliin qaburraa kan ka'e waltajjiiwwan garaagaraa Abiy irratti argame irratti mul'achaa turuusaa ragaaleen ni agarsiisu. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabanne kana fakkaataa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Isin maal jettu? Qophiin yookiin sagantaan isin maal jettu kun dhimmoota garaagaraa uummata keenya yaaddessanii fi quuqan akkasumas kanneen bitaatti galanii fi toomina barbaadan irratti dhaggeeffattoonni waan ofii beekan waan isaaniif dhugaa ta'e waan irratti komii qabanii fi waan ifatti baasuu fedhan irratti yaada isaanii kan keessatti calaqqisiisanidha. Isin maal jettu? Akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya.
kun qophii isin maal jettuuti. Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan akka guutuu biyyattiitti bara kana guyyoota muraasaan booda gaggeessuuf jettu maal fakkaata? Haala kamiin adeemsifamuuf deemamaa jira? Muummichi ministeeraa Abiy Ahimad yeroo jalqaba gara aangootti dhufu nama dimokiraataa fakkaatee afaan damma dibatee dubbachaa ture. Dhaabbilee siyaasaa fi namoota dhuunfaa adda addaa kaan biyya alaatii galchee kaan immoo mana hidhaatii yaasee ture. Yeroo sanatti dhaabbileen hidhatanii bosona jiranilleen hidhannoo qawwee hiikkachuun hidhannoo yaadaa akka hidhatanii isaan dorgomuu qaban dubbataa ture. Dhaabni isaanii dirree dimokiraasii bal'isuun paartilee morkattootaaf karaa dorgommii nagaa akka mijeechuu waadaa galees ture. Kanuma amanuun qaamolee siyaasaa hedduun biyyatti galan, hedduunis hidhannoo hiikkatan. Olee osoo hin bulin Abiy Ahimad akkuma kormi saree ofumaa seera tumee ofumaa deebi'ee dhagaa daakuu arraabee jedhamee mammaakamu innis seera ofumaa tume deebi'ee haaluun qaamota filannicha irratti nama mo'atan jedhee sodaatu tokkicha osoo alatti hin dhiisin waraana isaa itti bobbaasuun haree mana hidhaatti erga nagee balbala itti cufeen booda filannoo haqa qabeechaan gaggeessa jechuuf asii achi mumunyuu irratti argama. Gocha isaa kana immoo biyyoonni gurguddoonii fi dhaabbileen idil addunyaa hedduun harkatti diduun qeeqotaa fi dhiibbawwan adda addaa irratti gochaa turan. Abbas akka inni filannicha hin gaggeessineef dhiibbaa irratti gochuu irratti argamu. Abiyyi garuu akkuma ta'ettis ta'u idduma muraasatti illee yoo ta'e filannicha gaggeessuuf ija dunuuffatee itti qajeelee jira. Filannoo isaa kana immoo lammiileen biyyattiitis waan abdii irraa qabaniif fakkaatu. Kanaaf mee nutis dhimma filannoo kanaan wal qabatee yaada namoota irraa walitti qabanne isin biraan geenya haga dhumaatti nu hordofaa. Kankoo kankee kun mee balli maaliyaa niqqisee simbaaba jimbaate raajii dhankee simbaaba jimbaate addaan nu baase. Duraan dursee filannoos ta'ee filachuudhaaf namni tokko yookaan hawaasni tokko biyyattii takka keessatti nageenya waaraa qabaachuutu isa feesisa. Bakka tasgabbiin nageenya hin jirretti bakka ilmi namaa mirga namoomaa dhabeetiin akka bineensaatti akka busaawaatti adamfameetiin ajjeefamu keessatti bakka ammaas dorgomtoonni ciccimoon dhiibbaa uumuu danda'an kanneen uummanni isaan fedhu mana hidhaa keessatti uggaramanii jiranitti eenyutu eenyuun filataa fi eenyutu eenyuun waliin dorgomaanuu gaafii guddoodha. Biyyattii tana keessatti akkuma beekamu waan dirreetti mul'atu waan namni kamiyyuu arguu danda'uu fi waan ifaan ifatti mul'achaa jiru ka fedhii siyaasaatiif dubbachuun ta'in ka ammaas kijiba dubbachuun ta'in waan uummanni keessa jiru yoo kaafne qaala'insi jireenyaa ammaan tana biyyattii tana raafama guddaa keessa galchee jira. Biyyattii tun ammallee internal conflict rakkoowwan keessoo isiitiin nageenya dhabiinsa hamaa keessa jirti. Yeroo akkanaa kana keessatti uummanni kun mirga dimokiraasii isaa kan mulqame guututti argatee filachuufis filatamuufis osoo namni dhiibbaa ittiin godhin osoo namni dirqamaan isan filachiisin osoo namni dirqamaan kaardii fudhadhu isaaniin jedhin filatees filamees karaa nagayaatiin paartii dirqamaan filadhu jedhameetiin waraqaa dirqamaan itti kennamee paartii kana filadhu jedhameetiin osoo dhiibbaan ittiin godhamin paartiin kun anaaf ta'a jedheetiin itti amanu uummataatu filachuu qaba. Dorgomtootaa fi paartii ciccimoo biyyattii tana keessa jirtu cufa mana hidhaatti ugguranii uummataan na filadhaa jechuun kun dhugumatti eebjuu hiikaa hin qabne. Gadaa amma jiru tana keessatti saba bal'aa Oromoo kanaa miti sabni xixiqqaan kamiyyuu gabrummaa tana fudhatee waan jiraachuu danda'u natti hin fakkaatu. Kana wallaaluudhaan mootummaan nageenya biyyattiitiifis osoo hin yaadin uummataafis osoo hin yaadin dirqitti na filadhaa jechuun isaafis kasaaraa guddaadha malee bu'aa takkallee hin qabu. Nageenyi biyyattii bakka hin jirretti eenyutu eenyuun filata. Kuni mootummaafuu yaaddoo guddoo ta'uu qaba silaa. Mootummaan kana of duubatti dhiisee wantoota akkanaatiif iddoo osoo laatiin furmaata silaa rakkoolee sanneeniif ta'u cufa ignoor godhuudhaan ija irraa qabachuudhaan gurra irraa cufachuudhaan filannoo gaggeeffadhaa antanaan godha jechuun dhugumatti waan nama kofalchiisu. Heroongese gammachi lammii baase irrafuu maala rafa humna ciibsa yaanni qofa naanna dhiibda ofii jiraata karaa korra deemta maal yoo na dhiibte simbaama jimbaate ani hin barbaadu. Filannoo kana akkamitti ilaalta gaafii jedhuuf ani filannoo kana mootummaan akka qoosaa jiruun darraa hubadha beektaa. Maaliif tokko dura isaa fi uummanni walii galtee hin qabu eenyu fi eenyu wal dorgomsiisuu deemnaa waan jirus gaafii natti ta'e kophaa masaa akkuma wayyaan irraa barate sanatti kophaa masaa dirree fiigichaa seenee kophuma fiiguuf deemamoo maal akka ta'e nuuf galaan jiru ifa nuuf ta'an jiru. Kuni abbaa humnaa ta'uusaa ija qabadhee gurra qabadhee man nam tokko hin dhaggeeffadhu uummata hin dhaggeeffadhu waan namni naan jiru hin dhagahu waan addunyaan naan jiru waan namni natti himu takka illee hin fudhadhu ija qabadhee gurra qabadhee man bulchaa biyya kanaa ta'a jeema waan deemu jiru tokko na fakkaata. Kan lammadaa filannoon biyya tanaaf furmaata ta'a tajuuf lakki filannoon amma akka inni akka mootummaan amma itti gaggeessaa jiru kanatti biyya tanaaf furmaata hin ta'u filannoon kun
Maaliif uummataa fi mootummaa waliigalteen qabu mootummaan fi paartileen siyaasaa waliigalteen hin jiru isaan jidduudha. Kun paartileen siyaasaa Oromoo akka jirutti namni warroonni isaan mormu hundi mana hidhaa jiranii namni naan mormee nama huu danda'a jedhee yaadu hunda mana hidhaa irraa kaa'ee kophaasaa dirree dorgommii seenuu deema mootummaanii. Kun karuma kalee wayyaanee irraa dhaale warroota isaan guddisee irraa dhaalan waan godhu deeman tokko na fakkaata. Kaleessa wayyaanis akkanuma godhaa ture. Odoo uummanni isan filiin filatame jedheeti aangoo 27 bulchaa ture. Isa warri ammaas paartiin badhaadhinaatis amma akkasuma godhu deema. Odoo uummanni isan filiin odoo uummataa fi mootummaa wal quban qabne odoo paartileen siyaasaa kan isaan mormu tokko biran jirre aangootti dhufee filatame jechuu deema. Nuti qeerroon direedhaadha. Waa'ee filannoo mootummaan nafxanyaa paartii bilisiginnaadhaa haasa'u quban qabnu. Maaliif jennaan akka nuti filannoo itti beeknuu fi akka inni itti afarsaa jiru garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef akka nuti itti barannee fi akka addunyaan itti beektus kanaan adda waan ta'eef waa'ee filannoodhaan beeknu nuti. Guutumaan guututti filannoo jechuun kanaa miti. Filannoos qabna. Filannoon keenya mana hidhaadhaa jira. Qaamni nuti filachuu barbaannu mana hidhaa jira waan ta'eef filannoo keessaa walaba. Yoo barbaachisaa ta'e filannaan nuti qabnu filachuu dhabuudha. Filachuu dhabuunis filannoodha. Mirgaas itti qabna. Dhiibbaan namarratti geessisamuudhaas hin qabu waa'ee filannoo irratti filadhu jechuudhaan filannoo jechuun duraan dursee mirga filachuudhaa qabda yoo barbaachisaa ta'e filadhu jechuudhaafis mirga gaa qabda dirqamaan filadhu qaamni jedhamu hin jiru hin barannees akkasitti akka addunyaattis hin jiru nuti immoo akka Itoophiyaa keessa qaamaan jirra malee akka addunyaatti wanta jiru baranna barnoota irrattis akka addunyaatti jiru baranna wanta addunyaa irra hin jirredha kun dirqamaan dhiibbaa namarra geessanii filadhu jechuun hin jiru ani akka mataa kootti filannoon kiyya filachuu dhabuudha maaliif jennaan qaamni filachuu barbaadu qaalitti jira waan ta'eef hayyoota yoo filataman biyya kana hoogganuu danda'an akka biyyaatti biyya godhanii itti fufsiisuu danda'an osoo qaalitti jiranii bilisiginnaa filachuun gabrummaa kaleessaa osoo hin ta'in gabrummaa dheengaddaa filachuudha gabrummaa kaleessaarra gabrummaa dheengaddaa turramtuudha fakkeenyaaf bara wayyaanee yoo fudhanne fakkeessi jira haardii hatuutu jira malee korojoo hatuutu jira malee akkatti paartii biraa hunda taphaan ala godhanii paartii takka qofa filadhaa jechuun hin jiru waan takka qofa lafa kaanii filadhu jechuu osoo hin ta'in furadhu dirqamaan furadhu yoo furachuu baatte immoo hin jiraattu jechuudha akkanatti hin beekaa filannaa jechuun kanaa miti nuti filannoodhaaf wanta qophoonnees hin qabnu qophaa'us hin qabnu kun filannoo miti Itoophiyaa keessa filannoo inni jedhamu hin jiru kana duraas hin turre kana duraas turees fakkeessa ammaa immoo kun wanta filannaa jedhamu miti wanta numaa hin jirre hiikkaallee hin qabu kun akka isaan itti deemaa jiran kun hiikkaa hin qabu waan ta'eef gaafa filannootti hiikkaa godhanii asbaan ni filanna yeroo san amma immoo Oromoon akka Oromootti waa'ee filannaa keessa hin jirtu filannoon keenya qaalittii jira hayyoonni keenya qaalittii jira xiyyeeffannoon keenyaas achi jira Oromoon guutuu nama qaalittii jirti jechuun ni danda'ama mootii kanniisaa qabanii qaalittii galchanii kanniisni hin jiraatu tiisisa ta'a jechuudha kanaaf nuti isaa hayyoota keenya irratti xiyyeeffanna malee waa'ee filannaa irratti xiyyeeffachuu hin qabnu waa'ee filannoo nuun ilaallatus qaama ilaallatu qabaachuu danda'a waa'ee filannoodhaa Oromoo hin ilaallatu yeroo ammaan tana yaadni kootis gabaabatte kana gurmuun ursuuf iyyuun birreeffata deema oolamciitti dhaboosatti raasitti dhaama seenaan dhalootaaf lafee nalooratti dhaame oolan komiidha gootan borraa yoo si waame ageegee. Hayyii galatoomii egaa haalli filannoo baranaa mee akkuma ilaalaa jirtu ji'a ji'atti waggaa waggaatti osoo darbuu amma kunoo tapajjii 14 ga'ee jira. Ammas waan beekamaan jiru jedhee yaada yoo ta'es ta'uu baates qaamni filatamuu hin jiru yooma ofumaan of dabarsan irraan kan hafe qaamni uummanni Oromoo filachuu qabuu fi qaamni uummanni Oromoo nan filadha jedhee yaadu bosona jira inni kaan mana hidhaa jira kanuma irratti hundaa'e immoo rakkoo biyyattii filannoon kun furuu hin danda'a kan jedhuuf ammoo yoo hin fura ta'e filannoo duraan iyyuu furuu danda'a ture uummanni illee itti gammadee filata ture osoo fureera ta'e kanaan dura ture malee amma filannoo booda wanti ta'u filannoon kun rakkoo yoo dabale malee rakkoo tokkollee furuu hin danda'u. Filannoo kana osoo hin taane uummata Oromoo kan furuu danda'u rakkittii biyya kana keessa jirtu furuu kan danda'u Oromoon tokko ta'uu qofadha. Kanaan ala filannoon kun rakkoo amma jirtu furuu hin danda'u jedheen yaada. Meeqamtu looni meeqamtu fooni wal gaafannaa simbaa facimbaate isinarraa simbaa facimbaate maaliif arjaati abaaboon keenya maaf wal dhabnaa simbaa facimbaate maaf wal dhibnaa.
Filannoon marsaan tokkoffaa deemaa jira jedhu. Marsaan lammaffaa immoo yoom akka ta'e hin beeknu. Waan filannoo kana qobaadhuma isaanii waan deemaa jiranii fi kan keessaa filatamus hin jiru. Isaanuma qofadha kan filatamu nama warri kaardii fudhate dhaqeenuma korojoo isaaniitti guutuu qofadha. Hin deemaa waan jedhu kana nuti waan beeknu hin qabnu. Isaanumatu beekaa jechuudha akkatti deemsisuudhaaf yaadan qophaa isaanii. Filannoo kana akkanatti ilaalu ani baay'ee akka waan hamaa ta'ettan ilaala yookaan immoo akka uummata Oromoo duguuggaa sanyii kan hamma jirurraan ol duguuguudhaaf waan deeman natti fakkaata filannichi. Filannoo uummata Oromoo hundumaa mana hidhaatti naqanii warra kaan ajjeesaa warra kaan hidhaa ukkaamsa filannoo gaggeessinaa wanti jedhu kuni waanuma hin danda'amne. Rakkoo amma keessa jirruu fi filannoon kun furmaata waan jedhuuf filannoon kun furmaata hin ta'u. Rakkoo amma keessa jirru kanaaf rakkoo biyya kanaatiif filannoon amma jiru daran yoo uummata biyya kanaa gara gidiraatti naqe malee gara lubbuu isaanii dhabsiisuu fi ajjeechaa yoo daran baay'ate malee waan furmaata ta'u hin qabu. Furmaata kan ta'u hayyoonni keenya mana hidhaa jiran bakka bu'oonni uummata Oromoo jajjaboon mana hidhaa warri jiran mana hidhaa keessaa yaa'anii warri bosona jiran bosonaa galanii bakka tokkotti hundi isaaniiyyuu mari'atanii booda mariin kun waan irra ga'ameen biyyi kun furmaata argatti malee filannoodhaan wanti furmaata argatu tasumayyuu hin jiru. Tokkoof tokko ta'anii biyyi kun Oromoon biyya isaa keessatti abbaa biyyummaa isaa mirkaneeffatee wanti Oromoon argachuu qabu hundumtuu guutamee fi gaaffiin Oromoo adda deebi'ee fi booda rakkoon biyya kanaa furamaa yaada. Baay'ee ulfaadha kana nama feruu keessanii fi akkamitti ilaaltaa kan jettanii fi haala jiru kanaan haala rakkoo biyyi kun itti jirtu kana wal qabachiisee akkamitti ani ilaalu baay'ee ulfaata baay'ee cimu. Sababni isaa rakkoolee jiran kana hunda yoo furame malee nagaan yoo bu'e malee haalli isa kaan nagaa sadarkaa itti namni lubbuun jiraachuu dhabee namni akka barbaadetti bakka barbaadetti ajjeefamee bakka barbaadetti reebbamee hidhamee iddoon itti hooggantoonni Oromoo warra jedhaman warra gurguddoo ta'an kanneen kaafa'uu fi abaawoon hin jirretti jaalala uummataa warra qaban fedhii uummataa hin deebisu gaaffii uummataa hin deebisu warra jedhama haga mana hidhaa jirutti filannoon kun filannoo sirrii jedhee ani fudhadhu filannoo gaggeeffamu kunis riskii qaba. Riskiin kun immoo amma haala amma jiru kanaan haala nageenya amma jiru kanaan balaa guddaan waan dhufuuf waanuma bu'aa qabu jedheetoo yaadoon akka yaada dhuunfaa kiyyaatti sababni inni kana jedhuuf immoo maalirraa ka'een kanan jedhuufi haalamma fakkeenyaaf gara giddugaleessa Oromiyaa giddugaleessaa fi Oromiyaa gara kibba bahaa qabatee Oromiyaa lixaa kana qabatee rakkoo waan jiruuf rakkoon kun yoo rakkoon nageenyaa kun furame malee filannoon gaggeeffamuun ni cima. Ani filannoo sirrii jedheen fudhadhu haalli itti deemu haala rakkisaadha. Dirana konna waami yoo sambitaaf mirgalaala isu hadurma akitti booni namnoota adduma caalaa heeroongeesse lammachi lammii faarse. Gaafiin keessan filannaan waxabajjii 14 gaggeeffamuu deemu kun haala akkamitti ilaalta gaafii jedhudha. Gaafii keessaniif ammoo deebisaan akka qeerroo Dirreedaawaatti filannaa kana haalli nuti itti ilaallu filannaa miti jennee ilaalla. Haalli filannaa nuti itti beeknuu fi filannaa isaan jedhanii oofan kun garaagara waan ta'eef kun akka addunyaanis hin beeknetti akka baratamees hin beeknetti wanta adda ta'edha. Kanaafuu nuti filannaa kana haalli itti ilaallu filannaa miti jennee ilaalla. Filannaa akkanaas hin beeknu nis hin barannes hin barbaannus filannaa akkanaa. Gaafiin uummataa yeroo kanatti filannaa osoo hin ta'in hidhamtoota siyaasaa hidhaman haa gallakkifamaniidha. Gaafiin uummata Oromoodhaa bal'aan tokkoffaa irratti isa kanaa lammaffaa irratti hayyoonni siyaasaa hidhaman hidhaa nuuf haa bahanii jechaa jira malee uummanni filannaan nuuf haa dhiyaattu jechaa hin jiru. Saniif gaafii uummataa deebisuudhaaf dura gaafiin uummataa hidhamtoota siyaasaa baasuudha. Hanga hidhamtoonni siyaasaadhaa hidhaa bahanitti waa'een filannaadhaa hin jirtu. Waa'een filannaan ammaas gaafii uummataa hin deebisu. Gaafii keessan isiniif deebise jeetii yaada. Irrafuu maala rafa humna ciibsa yaanni qofa ana dhiibda ofii jiraata karaa korra deemta amma yoomitti anaan namiita jaalala keenya maqaa jijjiirta. Utuma filannoodha jedhamee yaadamee anatti kan na mul'atu rakkoo biyya kanaa furuu irra gaaga'ama guddaa fiduu isaatu natti mul'ata. Sababni isaa tokko bakkeewwan filannoo hundatti filannoo waan adeemsifamu natti hin fakkaatu. Bakkeewwan filannoo itti adeemsifamuu hin dandeenye jedhee boordiin filannoo saayitii yookiin immoo bakkeewwan filannoo gurguddoo 52 lafa kaa'ee ture. Bakkeewwan gurguddoo 52 lafa kaa'an kun
paarlaamaa keessaa yookiin immoo bakka bu'oota uummataa keessaa sagalee yookiin teessoo 52tu duubatti hafee jechuudha. Kana jechuun paarlaamaa hanquu yookaan fafaatu biyya kana keessatti dhalatuu deemaa jechuudha. Paarlaamaan hanquu yookiin fafaa rakkoo biyya kanaa furaa jennee yoo yaadne inni guutuun jedhamee yaadamu iyyuu furuu waan hin dandeenyeef rakkoo babaasa yookiin immoo rakkoo itti cimsa malee rakkoo kana furuu hin danda'u waan hin fakkaannedha. Inni biraan filannoon kun waan uummanni irraa abdii qabu miti. Waan uummanni irraa abdii qabu miti. Waan uummatatti fe'amedha. Waan uummanni dirqisiifamaa jirudha malee rakkoon koo ittiin naa furama jedhee uummanni abdii irraa horachaa jiru. Sababni isaa akkuma dura kaasee bakka bu'aasaa hin qabu. Nama bakka sabu nama sagalee isaa ta'ee dhaqee dhimma isaa mootummaatti dabarsuuf mootummaarraa immoo fuudhee gara uummatatti deebisu bakka bu'aa waan hin qabneef filannoo kanarraa uummanni guutummaatti abdii hin qabu. Waan abdiin jiru natti hin fakkaatu. Kunis kiraayisii biraa rakkoo guddaa fiduu danda'a yaada. Kanaan dabalatee bakkeewwan filannoon itti adeemsifamne akka jiran uummanni dhagahaa jira. Keessaayyuu bakkeewwan 52tti sagaleen kennamuu hin danda'u. Paarlaamaadhaaf namoonni qophaa'an hafaniiru jedhamee uummanni dhagahaa jira. Kun mootummaa fi uummata gidduutti maaluma wal amanuu dadhabuu uuma. Uummanni biyya kanaa mootummaa kana akka hin amanne taasisa jechuudha. Uummata biraa mootummaan tirastii dhabuu jechuun how much it is dangerous akka ta'e isaanis beeku, addunyaan ni beeka. Legitimaasii humnaan argattaa, beekamtii humnaan argattaa, garuu amanamummaa humnaan argachuu hin dandeessu. Hojiidhaan argattaa, dhugaadhaan argattaa, sagalee isaanii taatee fi argattaa, dhugaa isaanii dubbattee fi argattaa, hojii isaanii hojjettee fi gaaffii isaanii deebistee fi argatta. Sun mootummaa biratti hin taane. Kanaaf uummanni kun maal filata? Mootummaan kun dhugumayyuu filannoo bakka hundatti adeemsuu hin dandeenye. Kanaaf gaaffii koo naaf deebisuu hin danda'u. Humna godhatee na bulchuu hin danda'u. Nagaa koo naa eegsisuu hin danda'u. Qabeenya koo naa eegsisuu hin danda'u. Yaada jedhutti deema. Walumaa galatti amanuu dadhaba. Mootummaan of hin tiksine. Biyya kana guutuu isaatti humna qabu fayyadamee filannoo adeemsuu hin dandeenye. Nagaa koo naa eegsisa jedhee hin amanuu jedhee uummanni kun mootummaa kanarraa amantii akka dhabu godhaa jechuudha. Inni sadaffaaf inni irraa filannoo kanaa booda rakkooleen gurguddoon jaruma gidduutti mootummaa fi qaamota mootummaa wajjin wal shaarikanii filannoof deeman gidduutti uumamuu danda'a. Kunis teessoo irratti uumamuu danda'a, sagalee irratti uumamuu danda'a, bifa garaagaraan wal dhabdeen isaan gidduutti uumamu biyya kana gaagama biraatiif akka saaxiluutu natti mul'ata. Kun immoo rakkoo mootummaa fi warreen mootummaatiif harka reebanii filannoo sobaa, filannoo biyya kana keessatti hin yaadamne, biyya kanatti rakkoon dhufuu danda'a. Isaanumti deebi'anii wal fixuu akka danda'an, wal dhabamsiisuu akka danda'an, rakkoo biraa biyya kanatti dhalchuu akka danda'antu natti mul'ata. Kanarraa kan hafe filannoo kanaan biyyi kun nagaa argatti, rakkoon biyya kanaa ni furama, gaaffiin biyya kanaa ni deebi'a, uummanni biyya kanaa nagaa argata, uummanni biyya kanaa mootummaa amana. Mootummaan uummata biyya kanaaf amanama jedhee yaada hin qabu. Rakkoon biyya kanaa rakkoo siyaasaatti. Rakkoon siyaasaa siyaasaan furama malee filannoo sobaatiin waan furamuu hin dandeenyedha. Kanaaf akkasittiin hubadhaa filannoo otoo hin taane garee gaangistaatu waan sobaa hojjechuuf wal ijaaree waan socho'uudha. Kan itti ilaalu filannoo kan akkamiin ilaaltaa gaafetetti sila akka okaan achi dheeressanii yoo ta'u baatammoo utuu hafteeru wayyaa wanumaan okaan filannoodhanii geggeessanii jirra. Talammeessoo qabatamaanii rakkoo biitanaa filannoon furtii. Filannoon ammaan tanaa yoo rakkoo fidde malee rakkoon furtu. Akkasiin furtuun hin jiru. Nami kaan hidha ciisaa kaan waliin mari'annee wanni rakkoo furaa waan malaa marii fi malaa malteen kee jiraattetti rakkoo fura. Taammoo umniti dhibiin ammoo alaallee itti daramtee jettu yoo namummaan asii wal mari'ate malee rakkoo biitanaallee ta'a Afrikaallee nama furu hin jedhanii malee faranjiilleeniti nama diilleeniti. Ani rakkoo fiddii malee rakkoon furtuu jedha. Sadeessumaanti godhamuu qabaa waan jetteefi wanni godhamuu qabaa namii malaa marii naga buusuu malaa maltee tan tochuuf ammoo nami ka'idha jiranillee dhiikanii jaarroleellee diqqaallee guddaallee nami cufti naga biitanaati fi wal mari'atee oduu akkasitti deemanii wanni godhamuu qabtaan. Haa ta'u ammoo yookaan nama laftanaallee yaadu yoo taate kabulchuu fedhulleen kabulchuu jirullee ufuma isaati wal mari'ate dassa. Yeroo kanatti wal mari'achuun biiteena qofaanitti akka Afrikaatti guddoo nu barbaachisa. Yoo laalanii waaqa gaditti lafa addunyaa tarrabbii gadi wanni harka qabu nama diidhanii waraabaa Awurooppaa Ameerikaa. Ammoo atillee yoo jabaatte caalullee hin dandeettu. Carraa kana fayyadamanii kan inni wal qoodu waan hedduu taphachuu hin danda'an. Nam koottaa akkan goona jedhu dhabama malee koottaa akkan goona dassa akkan na godhanii fi akkan isaan godhaatti guddate. Nam cufa walirra qaban wanni godhamu qabu wal mari'achuu wal gaafachuu naga laftanaa buusuu akkas jedhee yaada. Nagaa biitanaati ammatti nagaan asii nagaa akka Afrikaatti barbaachisa. Kummaa yeroo kanatti Afrikaa
isaan nu barbaachisa. Odoo waan warra diingan soddoma karoorfatu dubbii jirti beekan akka ajanda isaanii gurgurtaa akka ajanda tu'anii waan ifa yoo laal sila nama waan kan beeke nami cuftii lafallee namallee yaade laf bulchan tan nama gubba jira nami kun nami isaallee keessuun jiru sila nama odoo akkasii yaade darsa hayda jirullee eekanii nami cuftii wal gahee mari'atee diqqaa guttaani odoo furmaata biitanat deemanii filannoo du'ata. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu dabalatee sagantaa keenya har'aatiin akka bohaartanii fi hubannoo sakkarraa qooddattan ni abdanna. Sagantaa isin maal jettuu torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka dhiyaattaniif asuma isin affeeraa tamsaasa raadiyoonii dirree shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii dirree shaggar.